Damsa keenya harraaf kana angola banne du'aayi kadhachuu wal yaadachiifanne diini kana rabbiin fedha isaanuuf kenne barbaanne hin arganne horiin hin bitanne yaa Rahmaan nurkatee tisuuse kadhanne rahmata kajeellaa hulaa kee dhaabbanne yoo nu tamrii keerraa dagamne daganne sababa keenya adiiniin hin salphanne nurraa fuudhii waan nu dandeenye hin baadhanne akka taane beeytaa dhiibdee nu mudanne dhiibamne nu baafadhu jala arganne ergamaa jaala haala mala keenya rabbi nuuf qajeelche keessaa duuba keenyaatti nuuf bareechi faaya amantii islaamaa akhlaaqa nuuf tolche aafiyaa nu kennite khayriirra nu oolche salphinarraa boreeti si nuuf kolche kanaani aseeffachi nu sirka kajeellaa arganne ergamaa jaala yaa Allah sibiraa maghfiraa barbaanna ummata islaamaa nuti si amaana diini keetii waliin maaliifattu taana adlee dhadhee bonnee daddamne khiyaana yoo sunnaadhaaf ta'e gufuun imtihaana gahee nurraa fuudhee sumatu nuttaana yaa Rahmaan irhamnaa nu baafadhu jala arganne ergamaa jaala tokkichummaa kan kee amanne qabannaan ergamaa kee nabi Muhammaditti amannaan sallallahu alayhi wasallam hojii islaamaa keessaa kun qofti nuuf amnaan kun maabbadii ta'e kana ammaaf yakkamna maqaan nun fakkaane nurratti baafamnaan arraba zulmiitiin nutti moggaafamnaan gahee nurraa fuudhee yaa rabbi si qabna yaa rabbi si qabna tiknikan kee caala arganne ergamaa jaala nama diin fahamee daawaa bakkaan gahu nu taasisi yaa Rahmaan nama akkasii ta'u amma kalimaan kee duniyaarra tol ta'u nama khayri hojjete addunyaarra qabu dhaloota boodaateef kan fakkeenya ta'u diinii babal'isuuf kan sababa ta'u daawaa galma gahu nu taasisi yaa Mawlaa arganne ergamaa jaala nuuf kenne rabbiin alhamdulillah فنعم المولى أرقن كما جال نفكن ربين الحمد لله فنعم المولى أرقن كما جال نفكن ربين الحمد لله فنعم المولى أرقن كما جال فنعم المولى أرقني كما جال فنعم المولى أرقني كما جال ربي ندابك رقاتنا جو إلهي كنيا غرغار سنوفتو هم يرقى النبي الدنيا والقو ni abdanna rabbiin bakkaan nu fagahu jiruu keenya guutuu diniidhaaf yaaddahu rakkoo bal'oo keessatti bakka fedhe ta'u nu taasisi nasriif kan sababa ta'u qawliin kee ol ta'u yoomuu si kajeella arganne ergamaa jaala Gooftaa waan fagaatee walitti dhiyeessu waan diiniidhaan tollee nurraa fageessu ulamoota keenya nuuf jajjabeessu dhaloota ilmii dhaaluu nuuf daddaneessu jecha ulamoota biyyatti mi'eessu dhaaltota ambiyaa kana diibnu deessu anaddaan hin baafne waan diinii gaggeessu kulli ulamoota barsiisuuf barreessu Rabbina milkeessu baadiyyaaf magaalaa arganne ergamaa jaala waan ummata islaamaa addaan bittinneessu rabbiin qudraa isaatiin nu keessaa balleessu
daa'imman keenya biyya hundatti mi'eessu waan rabbi mi'eesse eenyullee nadheessu bakkatti jallatee nuuf sisirreessu nu miskiina rabbi nu haa jajjabeessu nu taasisu ummata rakkoo sitti deeysu nama satti deeysu ofirraan fageessu bor nu haa milkeessu guyyaa gaafa gala arganne ergamaa caala. Qalbii ummata islaamaa imaaniin nu jiise warra diiniif yaadu hunda gammachiise yaa ilaahi waan nu yakkine nu dhiise bakka kaanuuf bakka dhaynu nu barsiise rakkoo diinii keessatti nu sabarsiise.